raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaarraa qabannee isinii dhiyaanneerraa kan isin biraan gahumoo an Iftuu Galataati. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaatti waraanni mootummaa dargaggoota 2 ajjeese. Mariin araaraa gaggeeffamaa jiru gaaffilee bu'uuraa Oromoon waggootaaf kaasaa ture haala deebisuu danda'uun ta'uu akka qabu ibsame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa marii haala yeroo irratti gochaa ture milkiin xumuruu ibse kanneen jedhan bal'inaan kan isin biraan gahu ta'a amma xumuraatti nu waliin tura. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaatti waraanni mootummaa badii tokko malee dargaggoota Oromoo 2 rasaasa itti roobsuun ajjeesuun ibsame. Maddi keenya aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti caamsaa 5 bara 2023 godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaatti dargaggoota Oromoo abdii egeree ta'an 2 yakka tokko malee eeruu sobaatiin waraana bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii qabdu jechuun bakka tokkotti akka rashane himan. Afaaniin waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'annee araara buufna jecha sababa waraana bilisummaa Oromootiin namoota nagaa ajjeesuun hammeenyummaa guddaa ta'uu maddi keenya kun himan. Dargaggoonni waraanni mootummaa ajjeese kunneen Jifaaraa Bokonee fi Qorichoo Dorfosee jedhamu kan jedhan namni kun dargaggoota siyaasa biyyattii keessatti jijjiirama fidanii fi fuuldurattis bu'aa guddaa buusuu danda'an irratti xiyyeeffatanii ajjeesuun diinummaa guddaa akka ta'e himan. Dargaggoota ajjeefaman kanneen malee qonnaan bultoota baay'ee irratti reebicha hamaa akka raawwatanii fi namoota hedduu gara mana hidhaatti akka guran himanii jiru. Sababa kanaanis dargaggoonni qonnaan bultoonni fi dubartoonni hedduun roorroo isaan irratti raawwatamaa jiru dheessanii gara magaalaa Bishooftuu fi kanneen birootti baqachaa jiraachuu himanii jiru. Uummanni nagaan hedduun waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun waajjira poolisii Aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Adulaalaa keessatti hidhamanii dararamaa jiraachuu himan. Sababa waraanni manneen jireenyaa uummatarra deemee uummata shororkeessaa jiruuf hawaasni yaaddoo hammaataa keessa seenee jiraachuu himanii jiru jechuun kan gabaase Boruu Lataati. Mariin nagaa buusuu waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti gaggeeffamuu jalqabe gaaffilee bu'uuraa Oromoon waggoota 50 oliif goototaa fi hayyoota isaa itti dhabee ture haala deebisuu danda'uun taasifamuu akka qabu paartiin Koongiresii Federaalawaa Oromoo KFO'n addeesse. Gurmechaa Gammachuu gabaasa dabalataa qopheesseera. Koreen giddugaleessaa KFO walgahii idileesaa bara kanaa akka lakkoofsa Habashaa eebla 27 hanga 28 bara 2015 magaalaa Finfinnee Ardaa Caffee Aananiitti gaggeessan adeemsa sochiisaa kan waggaa tokko haala yeroo biyya Itoophiyaa fi Oromiyaa keessa jirtuu fi danqaalee sadarkaa adda addaatti uummata keenya qunnamaa jiran irratti marii bal'aa fi gadi fageenyaa erga taasisee booda kallattii fi tarsiimoo dhaabichi hordofuu qabus akeekuusaa ibseera. Gabaasa raawwii bara 2014 fi 2015 fi karoora tarsiimoo dhaabaa waggaa 5 koree hojii raawwachiiftuun qophaa'e sagalee guutuun kan mirkaneesse yoo ta'u hojiitti hiikamuu fi raawwiin karoora tarsiimoo kanaatis jaarmicha sadarkaa biyyaalessaatti morkataa cimaa gochuun qabsoon ummatichaa waggoota dheeraa akka galma ga'u kan taasisu ta'uu amantaa qabaachuu paartichi ibseera. Marii araaraa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabame kan deeggaru ta'uu kan ibsu KFO'n wal waraansi Oromiyaa keessaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggoota 5 darbaniif gaggeeffamaa jiru bu'uurri isaa waldhabdee siyaasaa waan ta'eef
haaluma waraana kaaba Itoophiyaa gaggeeffamaa ture wal fakkaatuun marii nagaa fi araaraan akka goolabbii argatu irra deddeebiin gaafachaa turuu yaadachiisuun dhiyeenya kanas mootummaa Itoophiyaas ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii nagaa buusuuf eegalan kan itti gammaduu fi deeggarus ta'uu addeecheera. Qaamoleen lamaan wal waraansa keessa jiran maayirratti gara marii nagaa dhufuun isaanii ejjennoon KFO'n ganamumarraa qabate sirrii ta'uusaa kan irra deebiin mirkaneessedha kan jedhu ibsichi. Mariin marsaa duraa biyya Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture xumuramuusaa hordofee mariin itti aanu saffisaan akka gaggeeffamuu fi nagaa uummanni keenya dheeboteef dursi akka kennamu qaamolee lamaaniifuu dhaamsa dabarfateera. Mariin nagaa fi araaraa gaggeeffamaa jiru kun qabsoo uummata Oromoo waggoota 50 ol gaggeeffamaa turee fi beektotaa fi gootonni Oromoo dhaloonni lama itti wareegame gaaffilee bu'uuraa nagaa fi tasgabbii mirga hiree ofii murteeffachuu fi federaalizimii dhugaa dimokiraasii haqaa fi misoomaa hiikoo qabu ummatichi kaasaa ture haala deebisuu danda'uun ta'uu akka qabu ejjennoo keenya jechuun KFO'n ibseera. Araarri dhugaa itti fufiinsa qabu akka jiraatuu fi waliigalteen irra gahamuu hojiitti hiikamuu mirkaneessuuf sirni bulchiinsaa hooggansaa fi jaarmiyaalee siyaasaa hunda hirmaachisuu uumamuun barbaachisaa akka ta'e paartichi ibsasaa kanaan hubachiiseera. Olaantummaa seeraa kabajamuu dhabuu ilaalchisees ibsa kan kenne KFO'n godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ajjeechaan seeraan alaa hidhaa fi qabeenya mancaasuun humnoota mootummaatiin namoota nagaa irratti gaggeeffamaa jiru akkasumas hidhaa baasanii ajjeesuu fi humnaan ukkaamsanii dhabamsiisuun deeggartoota miseensotaa fi hooggansa KFO irratti bal'inaan gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatu gaafachuu cinaatti haalli jeequmsi akkasumas ajjeechaa fi dararaan gama hundaan uummata keenya irratti gaggeeffamaa jiru marii karaa nagaa hunda hammateef akka Oromiyaattis ta'ee akka biyyaatti dursi kennamee hin furamu taanaan rakkoo siyaasaa kana caaluuf nu saaxiluu waan danda'uuf uummanni keenya dammaqinaan tooftaalee qabsoo karaa nagaaf akka of qopheessuuf waamicha dhiyeesseera. Qaala'insa jireenyaa hammaataa dhufee fi miidhaa uummata mudateef itti gaafatamaan paartii bilxiginnaa ta'uu ibsuun furmaanni hatattamaan kennamuu akka qabu kan gaafate yoo ta'u humnoonni uummata Amaaraa bakka bu'uun ofiin jedhan dogoggorootaa fi hojiiwwan as-seerummaa bilxiginnaan raawwataman akka badii uummata Oromootti ibsuun isaanii ilaalcha dogoggoraa badii guddaa hordofsiisu ta'uu KFO'n ibseera. Badii paartiin bilxiginnaa hojjete kan itti gaafatamu mataadhuma paartichaa ta'uu fi Uummanni Oromoo sababa kanaan maqaan kaafamuun isaa sirrii akka hin taane fi ololli jibbaa akkanaa hatattamaan dhaabbachuu akka qabu KFO'n ibsasaa kanaan gaafateera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa marii haala yerootiin wal qabatee gaggeessuu maddiitti kaadhimamtoota leenjii waraanaa fi siyaasaa ji'ootaaf kennaa ture eebbisiisuun bobbaasuu ibse. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaatti raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabee akka addeessutti waraanni zoonichaa eebila 29 fi 30 bara 2023 walitti aansuudhaan guyyoota lamaaf haala yeroo irratti marii gurguddaa gaggeessuu maddiitti loltoota haaraa barnoota waraanaa fi siyaasaan leenjisaa ture eebbisiisuun gara mooraa qabsootti dabaluu mirkaneesseera. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo dhiigaa fi lafee abboota keenyaan har'a gahetti xumura gochuuf haala hammaataa keessatti of ijaaruun qabsoo obsa fixachiisaa taasisaa jira kan jedhu maddi keenya qabsoo barootaaf uummanni keenya gaggeessaa turetti xumura gochuuf miseensota keenya beekumsa siyaasaa fi waraanaatiin humneessuu irratti argamnaa jedhe. Dabalataanis miseensota waraanaa zoonichaa hunda waliin haala yeroo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mariin bal'aan godhamus ibseera. Marii kanarratti miseensi koree hojii raawwachiiftuu Abaa'oo Waboo fi ajajaan Waboo zoonii gidduu galaa Sanyii Nagaasaa ergaa dabarseen qabsoo gootummaa Waboon gochaa turee fi gochaa jiruun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa idil addunyaatti bakka qaamni sadaffaa jirutti impaayerri Itoophiyaa mariif taa'uun kun kan jalqabaa ta'uu fi kunis ta'uu kan danda'e gootummaa jaallansaa dirree qabsoo argamsiisaniin jechuun akka ibse maddi keenya raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Itti dabaluunis bu'aa argame kanarraa dhaabbannee gaaffiin Oromoo jaarraa tokko oliif aarsaa itti kaffalaa turetti karaa hin sharafamneen deebii kennuuf naamusa waraanuma keenya ejjennoo fi murannoo keenya daran cimsuun qabsoo Oromootti goolabbii tolchuuf kan durii caalaa qophaa'oo ta'uu akka qabanis miseensota waraanaa maricharratti argamaniif dhaamuu maddi keenya ibseera. Zoonichatti waraana lafa qabsi
qabsiisuuf koreen hojii raawwachiiftuu ABO waggoota 10 dura murteessee turee fi bu'uuruma kanaan yeroo garaagaraatti waraana dirree kanatti hundeessuuf yaaliin godhamaa ture milkaa'uu baatus aarsaa ciccimaa waltaanee kaffalleen waboon zoonii gidduu galeessaa hundaa'ee gandoota baadiyyaa aanaa dhuunfachuun fageenya magaalaa Finfinneerraa kiiloomeetira muraasarratti lolaa jiraachuu ajajaan waboo zoonichaa Sanyii Nagaasaa ibsuu dabalataan raadiyoonii Dirree Shaggaritti meera. Ittaanaan ajajaa waboo zoonichaa Jireenyaa Rabbumaas haasawaa taasiseen lafa waraanaa ijaaruu miti keessa deemuun ni danda'ama jedhamee hin eeggamnetti aarsaa qabsoon gaafatu hunda kaffalee waraana hangana gahuu ijaaruun mallattoo jabinaa ta'uu fi funyaan Finfinnee jalatti gandootaan gakanaa dhuunfachuun lolaan malee tolaan kan argame akka hin taane jaallan keenya nu biraa wareegaman ragaadha jechuun akka dubbate maddi keenya mirkaneesseera. Gara fuulduraattis gufuu qabsoo saba keenyaa hunda diiguuf gahumsa qabaachuu fi qophaa'oo ta'uu ittaanaan ajajaa waboo zoonichaa Jireenyaa Rabbumaa ibsuu maddi odeessa keenya mirkaneesseera. Dhumarrattis bifuma wal fakkaatuun caamsaa 3 bara 2023 waraana haaraa mooraa biraatti leenjisaa ture eebbisiisuun mooraa qabsootti dabaluu maddi keenya zoonichaa suuraa fi viidiyoo raadiyoonii Dirree Shaggariif ergeen mirkaneesseera. Kan qindeessite Galaanee Abdiisaati. kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan mangamaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa.